Ummata gajara. Adara. Warri Facebook qabdan post godha maalo. Nami miidhame jira laata. Ilaa kunoon as keessa na bayaa nama kuno. Achi kotti. Maali akkamitti safara reetu? Eebba maaltu baa kanarra? Maaltu qotaan akkasii? Wayyaa keenya tuqee afachuuf jennaan. Akka mana kana keessatti deebi'ees na barbaadu. Yooni wayyaa afachuuf malee ba'u. Okay, maali? Akkam jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kun Yaayyaa Tuubiidha. Akkuma beekamu har'a keessummaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa viidiyoowwan nama bashannansiisan nama bohaarsan ajaa'ibsiisoo ta'an isiniif qabannee dhufnee jirra. Egaa waan jettu qabda? Jirtuu daawwattoonni Yaayyaa Tuubii maatii Yaayyaa Tuubii kan taatan kan hin taane immoo subscribe akka godhaniif hiriyoota keessan ittiin nuugaa jennaa ittiin bohaara bashannanaa. Subscribe, share, like gochuun akka hin dagatamne gara viidiyootti dabarra. In nomine Patris et Filii. Gaarii dhagaa Viidiyoon irraa viidiyoo mammaraa. hojiin gaarii miti akkasii. Kunoo na gareemsi kabajee waan ati na goote nan argeema. Kunoo waan ati na tuuwwise. Har'a siin baasaati. Ofirraa baaseeti kottuu safaradhu uffata aaraa arrasii hodhaa ayyaanasi hin baa. Hin barbaadu qarshii koo na deebisina. Maaliif akkas taatu? Maaf akkas taana? Maaf waliin yaannu dhiphina meeqa keessa oolu nama meeqa wajjin walitti bu'aa oolamtu maaliif akkas taata? Mee ofirraa baasii kottu siin safaraa uffata bareedaa. Tole amma sirradhu si safaree guyyaa tokkottiin sii baasa. Naafi kas. Maali akkamitti safara reetu? Akkasitti gaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. As booddee safarame. Uffata maali yoo danda'e akkasitti safarattee moo tilmaamaan hodhin akkasittiin? As kootti nama na buuje. Iskootu nama na buujaa. Harka kee hoo? Guyyaa jalqabaa isaa ta'uu danda'a. Hojii hojjetaa seeraan dhaabbachuutti safaran. Kana irratti dheeroon daadhuftanii kan mataan naannessan. Arusiiti. Tole kanaa waliin jaallattu miti? Surree safarraam. Tilmaami waan na hojjeta. Yaadde taphatudha. Kana mana hojjeestanii. Danda'a. Amma kulfaara. Maal maali? Ulfaatii maali? Yaadde tas. Gurgurama qotu fudhate maamaan isa jedha. Kolfa. Jera. Pagayaan hoggaa keessanii jedhame. Nabe waa'ee uffata. Yoomiin dhufee fudhaa. Jera nagaatti gaa. Kan waggaa mormine jedhi jedhi. Haa ta'u jedha. Wala garraa baruma gadi.
Yaadita nafee bu'aayin. Eegaa tilmaamu waan naa hojjetu malee. Nama miila nama qaqqalfatu dhaqee uffata dhiibachuutu yaadita. Guyyaa jalqabaa isaa ta'a kun. Qabdi siifatee beeku. Viidiyoo taanutti dabarame. Yaadita masih Inggris Widal itu apa? Yaadita tuh gitu lah media kisah hal tabah dalam sport itu jadi kurang mengganti gitu media kisah dalam sini tuh mudah kuasi jalan ini tim ayu. Come here. You serious? Cinnu fadeen inni. ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ወይዘሮ ገነት በዳሳ ሽንት ቤት እንዲመጠጥ ተመዝግበው ነበረ። አዎ አስመዝግቤ ነበረ። ምንድነው እስከ እንመጣለን ብላችሁ አልነበረም እንዴ? ትናንት እኮ መተን ነበርና ስንደውል አላነሳችሁም እንዴ? ቤቴን ሁሉ እስከሚያጥለቀልቀው ድረስ እናንተ የት ነው ያላችሁ? ስንት ጊዜ ነው? ስንት ጊዜ ሆነኝ? እሺ እሺ በባንክ ልጠጣው ያባይ ግድብ በሰላቱ። እሺ ቆይ ሄሎ አቤት። እኔ ቆይ አሁን አንዴ ደውልላት ብሎኝ ነው። አንዴ መጣጩን ታወሪዋለሽ? እሺ መጣጩ ነው ሄሎ ወይዘሮ ገነት ለምን ስነ ስርዓት አይኖሮትም? እኛም ስራችንን እኮ ነው የምንሰራው። ጎም የእናንተ ሽንት ቤት ሰፋ ስለሚል ቤተሰብ ብዙ ስለሆነ ብለን ነው። እንደውም አዲስ አሰራር ስለዘረጋን ሩዝ የሚበሉትን ብቻ ነው እየሄድን እንመጣው። እንጀራ ስለምትበሉ የእናንተ ሽንት ቤት ቶሎ ነው የሚሞላው። ለዛ ነው ምን እንድንበላላት ኮሮት እንብላ። ማርያም ኢትዮጵያ ኬሳ ባህላ ወረ ሽንት ቤት መጠጠን እንደወደራል ሾርባ ሴተን ምን ሆነ ጌታ Garagaasa walirraan cinne sitta kaa'ulaa waaqayyo sitta naqu garagaasa. Manni kee mana fincaanii haa ta'u. Gogi. Dormii keessatti gaaran dhufuutti dhufu akkatti garagaasaas ta'e naqu Gogi. Manni kee mana fincaanii haa ta'u dormii keessatti. Gogiidha. መንሱር 10,000 ብር ኪሴ ውስጥ ኑሮ እውነተኛ ተቸገረ ሰው እኔ ጋር መጥቶ ብር የለኝም ማለት በጣም ይከብደኛል። ከ10,000 ብር ላይ 5,000 ልሰጠው ይችላል። ወይ 7,000 ልሰጠው ይችላል። Dhufee namni birrii 10,000 baadhee namni birrii na gaafatee 5,000 kennuufii nan danda'a 7,000 kennuufii danda'a fiiddaan maan dirree gala. Eeyyitoo kana. Ittiin bunna taphachaa. ፋዘር ምን እያደረክ ነው? የጀለሴል ስለሚያገባ ሽምግልና ተልቼ ነው። እንዲህ መኳኳሉ ታዲያ ምንድን ነው? ሚዜዎቿ ስለማይጠፉ ፋብሎ መሄዱ ይጠቅማል። ዝነኝነት ጥቅማ ጥቅሙ ይሄ ነው። Ciradate bakka bareeddee deemtaan miinzolii jechuun
Shakalachuu. Namni shakalachuu miizorii jechuudha. Fuudhii qaba. Gajara ummata. Ummata gajara. Qawwee tokkaara. Adara warri Facebookii qabdan poostii godhaa maalo. Garaa nama jala ciiste. Maalo. Namni miidhame jira laata. Ilaa kun anas keessa baya nama godha. Suree jala teesseeti. Maalo. Dhukaasi kun dhaabateera hin jennee. Ilaa nama kana keessan du'aa ol jedhee naannan du'aa yaa Oromoo. Adara siidaa koo iddoo gaarii naa dhaaba. Akka goota warra tokko fuutanii boroo namaan dhaabinaati. Walakkaama magaalaa naa dhaaba. Duddibsiruun darba. Siidaan koo yeroo naa dhaabatu anaan. Siidaan koo yeroo dhaabatu dhugaatiif kabajan qaban. Dhugaatiidhaaf. Siidaan koo yeroo dhaabatu ilaa kanatti naaf dhaabatu. Naa hubadhaa. Dubartiin immoo qorqoree baattu tokko dhaabattu na bira. Siidaa bukkeera. Akkas ija ishee galagalchitee naa ilaaltu isheen. Ani immoo akka nama isheen barbaanne akkas irraa galagaleen dhaabadhu. Akkas haa ta'u. Siidaan koo akkas haa ta'u. Achi booddee daadhii isa isheen naaf fidde akka nama dhiiseetti sobee asiin fuudhee immoo daadhichuma utuun dhuguu naaf dhaabbatu. Asiin diddee fi fuutee siidaa irratti. Hammi kun siidaa irratti. Akkasitti dhaabbatu. Kana siidaan akkasitti dhaabbatee naani baay'ee gaarii ta'a. Garuu isa dhukaasa maayi? Anama dhuguun barbaadan isa dhugaan siniin jedha. Isuma kaabatti irratti dhukaasa dhaabdan sana isa mandara keessaas tu dhaabdanii. Nan dhugee waan irraa isa hin beeku. Dhaggeeffattoota keenyaadhuma irrattis oduu simbirtuu qabna. Simbirsimeessisis. Godinaaleen hongeedhaan miidhaman tokkotti roobni ga'aan roobuun himame. Roobni kunis adeemsa teknooloojii ammayyaa fayyadamuun akka roobsameef ifoomeera. Maal ijoollee kootaan maalan jedhan jedheman. Piroojeektii keenya hatanii bokkaa roobsan. Maaliif jedhaa na gaafadha. Araqee roobsuuf qophii xumurree ture. Projektii namaa fuudhanii moo? Haa ta'u. Amma nuti godinaan wanta adda addaa roobsinan. Bokkaa qofa roobsan mana akka hoogganaa waametti bokkaa qofa roobsan. Iddoo tokkotti daadhii yoo roobse godina tokkotti farsoo roobsa. Godina tokkotti bishaanuma ta'ee akkas furdaasaan roobsa. Naannoo magaalaatti immoo akkas gara zayitaa baal kana barbaree kanan gadi roobsa. Yoo immoo itti barreerraa nuuf ta'uu iddootan immoo anis warra kaanii gadi immoo iddoo tokkotti immoo xiyyitii marroobsa. Ela waanuma fedhee fuyi piroojeektii qo'atameera. Bokkaana roobu gaariidha. Adaraan illee fuudheera. Warra hin fuuneef ijoollee babbareedduu ishee naa roobsa. Muufi kun. Warra hin fuuneef jechuun ni laallata. Warra fuudheef miti. Gara viidiyoo ta'an nuti dabarraani. ምን እያደረክ ነው ልጄ? ራሴን ላጠፋ። ታዲያ በሩን አዘጋው። Agarite of na jeetu fennaan balbalan cimtuu ree kana miti nagarree jechuudha. Balbala manaatti dhiitee fina jeetanii maalitti ree maarra abbaan naan abbaa akkasiitti bakka balbala cufee hojjetu barbaanna. Maqaan ooliyaa. Natti toleera kun. Jibbita. Inni kun walumaa seeni. Kasii baasna malee yoo dunas. Tukko tolma seeni. Bagana gaamiste. Bagana gaamiste. Yaa. Bineensonni mana koo keessa turaniisi. Amma baatee filattee kan turan. Eeyyatu eebbaa. Maaltu baatame? Waan qotaan akkasii. Wayyaa keenya tuqee afachuuf jennani. Akka mana kana keessatti deebi'ee sinarguu barbaadu. Wayyaa afachuuf malee ba'u. Maali?
Kana dhiistee baata abbaa. Nafti me aditai mana gadhiistee baata. Mucaarii dhungaatiin dhuftu. Uffata keenya keenya gadi baasaa irra mana baata. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaataa akka bashannantan akka bohaartan abdii qabna. Isin bohaarsuudhaaf ammayyuu rafnee bulaan jirru. Egaa viidiyoo kan biraadhaan amma walitti dhufnutti turtii gaarii isiniin jenna. Subscribe gochuu akka hin irraanfanne subscribe.